Bakkiin itti dhaladhe Kutaara Konyaa Gaaraa mul'ata. Yaa saba koo hin teenyu maal teenya diinni nu keessa jira. Dhiira dhalaa hidhannee falmaachuutu nu keessa jira. Nu keessa jira ka milkii nu dhoowwu. Diinni diinaa oli ka alattee hin osoo hin ta'in nu keessa jira. Dhalattoonni gaara mul'ata. Hoggaa fedhan kaan dhaaba dhaabe. Kaan abaa'u keessa ta'a kaan phiphii keessa ta'a. Ajandaa adda addaan nu baasan. Kun ammoo dhalattootuma gaara mul'ataa kanaa beekadha. Kun immoo qalloo bareentootuun jiruu nuun ja'a. Kun immoo ammas deebi'ee maaltu dhufe? Koominitiin Oromoo barbaachistuu dhaabota siyaasaatii ijaaree badu qabdii nuun ja'a. Dhaloonni ganda kanaa. Maaliif badu qabdii? Warra siyaasaa ijaaree badu qabdii koominitiin Oromoo barbaachiftuu Oromoo diidee. Joor nama gaara diiguu beekan. Nama isaan isa walitti qabee ministeera yaamee pireezidaantii yaa Joor naan jee. Hangaati aangoo irra jirtu kan lubbuun nurraan bahin waliillee nurraan baate. Dumi shanii olii himate jallina adda addaa tuqaa adda addaa karra badaatiif irra jabaadhaa kaas jiru. Nama xiqqaate maallaqa doolaara kums 65 nyaadhame. Kana dhufanii nyaachuu qofaa mi'oo kudhan manguddoo wajjin itti dhaqee arrabaan irraa deebi'e. Yoo nama nyaachuu taate akka qircaa gurguranii itti nama osoo filmaata dimookiraasii gaggeessanii tokkoon isaanii asiin jiraatan akka gartee nama guddaa dirbaniiti waliin maramanii bakka biraa kutan. Nu keessa jira ka milkii nu dhoowwu. Diinni diinaa oli ka alattee hin osoo hin ta'in nu keessa jira. Kanaafuu if duuba deebinee if qulqulleessuun nurra jira jechuudha. Dhalattoonni gaara mul'ata. Hoggaa fedhan kaan dhaaba dhaabe. Kaan abaa'u keessa ta'a kaan phiphii keessa ta'a. Ajandaa adda addaan nu baasan. Kun ammoo dhalattootuma gaara mul'ataa kanaa beekadha. Kun immoo qalloo bareentootuun jiruu nuun ja'a. Kun immoo ammas deebi'ee maaltu dhufe? Koominitiin Oromoo barbaachistuu dhaabota siyaasaatii ijaaree badu qabdii nuun ja'a. Dhaloonni ganda kanaa. Maaliif badu qabdii? Warra siyaasaa ijaaree badu qabdii koominitiin Oromoo barbaachiftuu Oromoo diidee warra qorii warra siyaasaatii. Eefa siyaasaa saniin milkaa'ee jireenya harkatee maqaa boqqoofatee ittiin guddate. Kaleemmoo gaafa carraan barbaadu san akkanan jenne maqaa Oromoo gonfatee maqaa Oromoo biizinata godhatee nyaataa ture jechuudha. Tokkollee gaafa inni qalloo barentoo qalloon dhallee hin jiruu juusan tokko dhaloonni kun dura bahee kan morme hin jiruu jechuudha. Amma deebi'ee deengadda walgahii guddoo biyya alaa tana keessa koominitiin hin barbaachiftu badu qabdii. Kun dhaabadha. Hoggaan dubbii tana gallaale qabsootti deemuun dura of keessa deebinee waan if qorannee if qulqulleessiniitu irra guddaa. Wanni milkii nu kute as jiraa jechuudha. Diinni hoggaasi cabsuu barbaade. Miidhaa gabrummaa cunqursaa sirra jirtu tana ati sochii godhuu fi ka'uun kan kee waan hin hafneef si dura ilmaan isaa hubachiisee waan akkanaatiin ka'aa abbaa itti tahaa jee si dura erguun malaa jechuudha. Nuti bakka tana rakkoo fi gadadoo fi gabrummaa nu jirtu laalle malee maaliif bakka tanaa wanni tun kaatee hin laalle? Arrammoo haalli dhufe gad deebiseetiif duuba akka mari'annuu fi akka if qorannu nu dirqisiisaa jira jechuudha. Kana hubattanii warra gartee abbaan abaabileen isaa dhaamee fi nama isa dhaga'u dhabee maalan godha gaajee firraa callise hedduun jiraachuun malaa jechuudha. Warri kun dhaloonni kun gandi kun horteen tun takkanaa jee tokkotti adda kan nu baasuu danda'u hin dhabamu. Kanaafuu nama san argachuudhaaf waan kana sheer godhaa addaan nu waa baasu. Budeenni dhugaa. Maaliif? Birmadu jetti Oromoon. Birmaduun waliin dhimtu dhiiga waliin dhimtuu jetti. Arrammoo nuti dhiiga waliin dhimaa jirra. Birmaduun dhiiga waliin dhimtu. Oromoon dhiiga waliin dhimtu. Milkii waliin gufachiisu. Argata waliin jibu. Gammachuu waliin jibu. Gadda Oromoo gammachuu jijjiiran. Gammachuu Oromoo gaddatti warra jijjiiruutu baay'inaan nu keessa baay'atee jira jechuudha. Lafa sanii teenya, biyya sanii teenya, qubsumaa teenya dhugaa. Wanni irratti hore hundinuu keenya jechuun dogongora. Wanni gartee milkiin wanqise kanaa jechuudha. Kan beekamee si dabalamee si wajjin kaayoo deetti amanee deemu alagaan
ka beekamu rakkoon qabu. Kan hin beekamne ka ati naaf yaada jettu kasitti yaadu kanaatutu irra baay'ate. Kan ammoo addaan baafatuuf idduuba deebinee seenaa qoratuun nurra jiraa jechuudha. Tokko tokkoon hurreen eenyu, hundeen isaa eenyu, dhaloota kamii, balbala tamii, ibidda tamii, damee tamii Oromoo addaan baasee lafanaan itti dhaladheetu hundaa hundeeti jabeekaa jechuudha. Nuti sanii miti. Warreen dheengadaanis isinis waliinuu beeyi. Waliinuu beeyi. Ta waraanni Tigree dhufee lafa teenya keessa qubatee dubartii teenyarraa hore. Sanuu har'a mana kam jiraa, sadarkaa kamirra jiraa, siyaasaa tam keessa jiraa, dandeettii akkam qabaa hin beeynu addaan baafannee ifumaa fuunee nu hooggani jennee irra keenya badii galan qabne baduu teenyaa jechuudha. Tana duras bara 2013 himeetiin Keeniyaa taa'ee waan tana paaltoo kun daallallabee nama dhaga'uu dhabee Oromoon nama dhaga'uu qabduu fi dhaga'uu hin qabne waan addan beeyneef nama isii yaaduu fi isii yaadus waanuma hin beeyneef akka giistee hundi shubbisnaan numa shubbisuu malee maaltu bakka tana jire inni kun eenyu hundeen isaa eenyu hagam takka qulqulluu ootaa dhalootaan ilma boojuuti ilma moggaati ilma mixiiti sadeen tasaa diinaati jennee osoo addan baafanne waa'uma Oromoo inni dubbatu afaan isaatii bahu Oromoo inni jeef quuqaatan ta'e takka takka dubbateef aboo isa moo dura duune jennee hasilaa isa nutuu ajjeesuu qabnu isa inni nuti duunee inni haa jiraattu jennee dura dhaabbannee lubbuu teenya kanneen isa jiraachifne badii galan qabne saba keenya qabeenya keenya biyya teenyallee harkamuu dhoowwine nutuu kanan qoratin itti gaafatamaan nurra jira. Kanaafuu deebinee wal qorachuun nurra jira jechuudha. Saniimi ilmaa wayyaaneen nu keessatti horte dubartii nadhoo teenyarraa horte nuti hin beeynu. Har'a inni bara saniif as jidduu herrege waggaa 30-40 har'a political science, computer science, engineer, doktora tahee jira. Gosti inni matu gosa haadhaa afaan inni dubbatu afaan Oromoo dhimma Oromoo sirra dubbata. Oromoof anaannata. Akkana ta'uu qabdi jaa ati dhugaadha jettee if dura ifumaa fuutee if dura keessee qilee irraan baane seentaa jechuudha. Maaliif foontu foonii hadooda malee xannachi fooniin hadooda. Xannachi xiqquma tokkoo foon ajeessa. Tokkichuma nu keessa seeneetu milkii teenya hanqisa wareega keenya bu'aa dhoowwa qabsoo teenya hanqisaa jechuudha. Si keessa taa'ee iddoon irra jiruutu murteessa. Kanaaf waa godhuun dura wal beekuutu dursaa. Kanaafuu bakka tana keessaan wanni akkasii sun hedduu waan heddummaatteef kanatti muufatanillee abbaan fedhanatti haa muufatu laalaa fi quuqaana jirtuu na dubbise jibba namaatii miti namaas tuqaafii miti namtichi galtee hamma fedhe obbidiyoo diina kalee Tigree keessa warri jiru meeqaatu saba keenya tumtu hin gaafattu jee waraana Tigreetiin wal afaan deebise dhiinni dhugaa oodni dhugaa dhaloonni dhugaa Tigree san dha'ee ufiif achitti wareegamee hedduu jira jechuudha. Maaliif foon tuutuutu akka Tigree dhaloota saba isaa foon isaa hiitee gootu dadhabeeti. Garuu kanu keessa taa'ee waliin beeyi 94, 93, 95 waan ta'e Harargee tana keessa waliin beeyi. Har'a deebi'een dubbadha. Ilmaan abbaan elemoo qilxurraa kaasee warra qabsoo tana gabbuuree wajji walgahii wayyaanee dhayixeef. Gabbaasanii akkan taane godhan ka ilmi isaa abbaa buttaa keessa ilmaan isaa meeqa jiru. Maalitti milkii dhabneen jennu? Tanaa sirri kanuma ka'ee jala kaan kalee eessa gufan eessa mucucaan maaltu milkii nu dhowu jennee dubbachuu hin dandeenye. Barayyuu qaqqaroo ilmaan keenya aaqilaa fi goota keenya akkatti fixaa jirraa jechuudha. Jarri tooftaan nu keessa jaaramee warri Oromoo tana akka isiin hin milkeenne milkii Oromoo balleessuu hundeedhaan Oromoo balleessuu barbaadutu nu keessa jiraa jechuudha. Eenyu gosatam, balbalatam, onatam qabsoo Oromoo tana dura ilmaanii fi qabeenya isaa cidha godhaa warri ture eenyu. Warroota san hin dubbatan, balbala san hin dubbatan, ibidda san hin dubbatan, damee sanis hin dubbatan. Akka waliigalatti Harargee jenneetuma Harargeen akkana taatee jenna. Garuu Harargee keessaa Harargee horteen isii itti cittee qabeenyi isii itti daaraa ta'e har'a hiyyummatti haftee jira jechuudha. Sanis irra deebinee dubbanna. Kanaaf akka jaaliyyi saalii yaa Oromoo kuttee haroon gaara cilaalloo diinni nu keessaa badeegaa waliin wallaalluu je
Gaafan Jabuutii deemu Jabuutii gala deemu namaan awwaa gaafadhu baasaboor na gaafate. Ijaa guyyaa saniitiin itti kuudhaan dandeenye diinni faana diinniti biyyattii irraan dhabe. Akkas asumarratti gabaabsaa guddattee dubbii irratti hin fe'ani. Oromiyaa biyya baakoo biyya qabeenyaan dureeyti. Qabeenya kee dhuunfatee nyaachuuf hedduuna diinonni keeti. Hindaalamtuu booni abshir. Insaamamtuu booni abshir. Jirranu jeenonni keeti. Jirranu jeenonni keeti. Yaa saba koo hin teenyu maal teenya diinni nu keessa jira. Ilaal bariisoo abbaa gadaa hawwisoon caffee gadaa. Yaa saba koo hin teenyu maal teenya diinni nu keessa jira. Dhiira dhalaa hidhannee falmaachuutu nurra jira. Oromiyaa biyya baatoo biyya qabeenyaan dureeyti. Qabeenya kee dhuunfatee nyaachuuf hedduudha diinonni keeti. Hindaalamtuu booni abshir. Hinsaamamtuu booni abshir. Jirranu jeenonni keeti. Jirranu jeenonni keeti. Yaa saba koo hin teenyu maal teenya diinni nu keessa jira. Dhiira dhalaa hidhannee falmaachuutu nu keessa jira. Nu keessa jira. Nu keessa jira ka milkii nu dhowu. Diinni diinaa oli ka alatti hin osoo hin ta'in nu keessa jira. Kanaafuu if duuba deebinee if qulqulleessuun nurra jira jechuudha. Dubbiin dhugaa isinii himuudhaaf bakka irraa kaatee warra Saada Afrikaa irraa kaate. Ani Saada Afrikaatti kumaan isiniin jee amata 4 fi 5 fi warra na dura jirillee amma 2 gargaaruu keessatti hedduun maqaa qaba. Ejji warra nama gaarii diiguu beekan. Nama isaan sa walitti qabee ministeera yaamee pireezidaantii birooti pireezidaantii dadhabeen seena ture. Nama naa feete na fudhadha. Warri siyaasaa ka dur maqaa jaalaatiin maallaqa guuree maallaqa bakka ittiin deemnu walitti qaba. Ka uummata keenya waraqaa takka diriirsuuf hin danda'in kan mataa isaanii waraqaa Somaaliitiin tattaa'u gaafa nuti uummata keenya achi gargaaruu eegallee karaa agarsiifne faayidaa uummata agarsiifne ifi afaan qabaman nuti afaan hin qabne yeroo irra kute ture maayennaan uummata gargaaruu irratti tooftaa isaan caaltu bakka isaan hin dhaqin dandeettii isaan hin qabne waan qabnuuf jecha tiimni keenya akka waliigalaatti abbootiin qabeenyaatiin nu keessi warri waa hubattu illee jira yoo xiqqaate dalaytuun nuti dalaysiifnu qofti ofiita keenya keessa namni walii gaddeemu kana hedduu nama afurii moo nama shani sadarkaan sun sadarkaa isaanis takkaan akkini namni tokko gaafa naannoo irraa bu'u nama siyaasaati nu keessa hojjeta. Sadarkaa sadeeffummaa fureeffatti koominitii teenya keessa hojjeta. An morkii qaban seenee gaafachita. Yaa Jawaar naan jedhe hangaati aangoo irra jirtu kan lubbuun nurraan bahin wulillee nurraan baatu jedhee balaa dhuftee tisii deemuuf nasruu keenya. Gaafaan an guyyaa nan Saada Afrikaa irraa bareedee adduun abaa gurbaa sana sin lubbuun nurraa bahu ka'e yoo uummata seene jireenya dhabdanii achumaan jireenya itti akka magaalaan seene godhaa jedhanii tiima tokko kan naannarree qoraanii jiruun tokko ittiin beeku magaalaa kana keessatti nama lama ammallee jiranii. Gattaa'aniituma gurbaa kana maal jenna jedhanii. Gurbaan kun Gondarii dhufee na godhan jechuudha bileessu. Anumaa baddaa gaara uummataa bara. Siigala wasiigala. Afaan Amaaraa takkaa dhaga'ee hin beekne kana. Gondar na geessanii uummatuma gaafa sanii gurbaan kun Gondarii irraa dhufe jedhanii amansiisanii arraas kijiba kanatti himaa jiranii. Warri kijiba sana ofirraa akka mata dureetti himaa sana yeroon sanatti jaalata. Akka walii galaatti dubbiin tun eenyu hidhaa kanaan jettan taate. Magaalaa kana balleessaa jiru koominiitiidhaas keenya himachaa jiru kan irratti illee duulaa jiru yoo dhugaa beekee isin bakka irraa faatu warra siyaasaa. Ammoo nama beekaa kijibadha osoo beekaniitu beekaa namni keenya kijibaas ni amana kanaanii nama keenya waliin finda jedhanii osoo beekanii kijiban dirree gabbaanii guyyaa akkanaa kana dubbachuu hin danda'u waan takka illee ragaan qabanii mataa keessa dhaabbatanii nama kijiban waan ta'eef jecha badii dhooyifachuu deema waan ta'eef jecha dirree namni jirutti gabbaanii kijiba himuu hin danda'anitti gaafatama waan ta'eef tokko tokkotti bakka taa'anii namni afaan kaatutti kijiba ganda keessa facaasanii nuti sanirraa qulqulluudha. Bakkuma isaan dhaqan san hin dhaqini malee osoo dhaynee uummata keenyatti waan nuti mataa keessaa qabnuuf yaada keenya himne jalaa facaafiyyuun isaanii isaanis ni beekan dhararratti hirkatu. Ifuma naa godhi nasru eegaan ammaa dubbanneef waa tokkoon dubbachuu fedha. Dubbiin koominiitiitii fi haalli magaalaa kana keessa jiru akka waliigalaatti kun koominiitiidhaa wajjin wal qabatu. Koominiitii duubaa warri siyaasaatiin. Magaalaa bakka lama bakka sadii adda gootee jira. Magaalaa tana wanni sababii kanaan amma guruppiilee adda addaa keessa jira. Warri siyaasaa jira. Warri aangoo irra jiru koominiitii kun kaasii dhumna jirus jira. Kana jidduu dallaalli isaan magaalaa keessa gallakkisan jira. Qajeelcha itti kan nama natti fakkaata. Waan hin jeef hin qabu dubbii tana. Namni koominiitii tana akka wirtuutti mataa qabeessii tana dursu tokko jeemala muusadeen dura waan Jawaar Jibuutii fi Itoophiyaa Jibuutii fi Saada Afrikaa balleessee dhufe ragaan harka jiraa jeen nama ho'itiin iciti abbaasan tura ragaan abootu
naa ba'uu dide malee silaa gabbeen hima. Yogguu namni koomunitii keessa sadarkaa olaanaa akkasii taphatu. Anaatu miseensa nagaatiin nama nagaatiin waan inni ichi balleesse ragaa guutuun qaba jee. Ergaan magaalaa tana keessa dhuftu tanama fi katabeen dubbifnee kan namni katabuuf kan maqaa dhaabbata siyaasaatiin ammoo bakka takka dhaabbatu ergaan namicha sanii dabalte hanga isheen nama miidhatu ni beekta. Nama sitti amanu nama si jala deemu maqaa qabsootiin sitti hidhatu. Ati nama akka kiyyaa kana duuluunis beeka isaa qabsoodha. Dhabamsiisuulleen isaa qabsoodha. So kanaafuu warra amma nutti duulu kana shakki takkaan malatti qajeelcha keessumattuu nama keenyarraa namni bahaa. Nama bahaarraa ilaallatan keessa ilaallatan. Yogguu gosa dubbatan bilaashiif dubbatanii sa'e. Irreedduu warri gosa dubbatoo kun nuufillee alagaa miti akka isaan jedhani. Yogguu gosa dubbatan kaayyoo gosa dubbataniif qaban. Waan dhaamsa waliin beekan kaduu qaban. Dubbiin oofanii jaarraatu gaafa kan qabsoo Oromoo dura dhaabbate. Yooris biyya tana qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu jiraadha amma horii siyaasaa isaanii jiru. Probably akkaanan jiru kanatti daayirektiin jaaniini laaffisaniiti qabsoon Oromoo jira kanaan diigamu deemte jaaniin ka qabsoon itti dhagahamtu sun gaa ka diinaa fi firaa dallaalanne kan inni diina dura beeku san anuma jechuudha. So kanaafuu dubbiin shakkiin malatti ergaan siyaasaa warra silaa siyaasaatii fi akka keessatti wirtuu siyaasaa adda qabu santu uummata kana nutti erga malee osoo akkas ta'uu baatte irraan tana sadarkaa kana hin jiru shakkiin malatti. Jarri uummata keenya akka jibu kun akka jibu if beeka. Gowwaa yookiin uummata waan beeyne mana isaanii harka isaaniitiin mana isaa diigan jaaniiti dheeqanii nama keenya akka jiban malee wanni haasawun sun akka jiba taate warri sanuu mootummaan ni beeka. Akkata duraati anummaan jeef bariyootiin ani ispoonsara kaniin balleessuu danda'u taate jarsanii ispoonsara akkasii fedhuu fi kabajaa saniitiif taa'u ofirraa na qabu qaban ture warri Kanaadaa IRCC nadhiisi immigireeshinii ministeerri nuu seenee seera isaan jijjiirsisuu hin danda'u. Sanaafuu akkuma walii galaattu Johar jeef waa takkallee kan balleessu tokkollee hin qabu ta'a akka tan biraa ani ispoonsara isaan harkatan kanneen dhaqee jaran lakkee ammaan tan ispoonsara kannitanii fi amma irraa fudhadhaa jee harka balleesse. Antiyyaan quban qabu jarri sayyaa ba'a. Irreedduu waan arshii jiru haasa'an beektaa abjuun dandeettii namaatii ol waan jiru haasa'an. Namni kijibu daangaan qabu akka fedhee kijiba. Yoo nama maqaa balleessuu feetee kijibte. Yoo hattee qabeenya waa gurgurattee zigaalii fi badii deemtu ta'e fi balleessite uummanni sirratti harki nama biraarra kaa'uu feete. Daangaan qabdu akkuma feete kijibda. Ani nama sana osoo dura kiyyaan dhaga'e nama akkas seeratti hin gaafadha nama akkasii kijiba akkasii narra kaa'u. Mataa kiyyaaf ammoo ispoonsara kumaan sin jetti dandeettii ispoonsara balleessuu hin qabu. Osoo dandeettii ispoonsara balleessuu qabaadde isaanuu naaf sujuudan ni beekani. Ni sujuudanna. Kanaafuu ispoonsaraan hin balleessine ispoonsara yoo kan balleessan yoo xiqqaattee namni magaalaa tana keessa maallaqa kafalee dhufee gurguratee hin dubbanne lakkoofsan qabu. Nuti warri immigireeshinaa yogguu dubbii teenya tan akka wayiitu taatu dhaga'u jarana karaa keessan kana waan gaariin hin jirtu jaanii meenu gargaaraa jennaan hin deebisaan xiyya dhageessu annama na bira dhufee bakka tana keessaan gargaaraa jee hin garree nama isin hin qabnu jenne jechuudha. Nuti jenneen jarri yoo xiqqaate nama koomunitiin tun fidde nama 80 ol amata lamaan dabre interview godhan. Jara kana keessa namni akka isaanii jaabee kan warra koomunitii jaa. Jara kana keessa nama 35 oliitu waatti himate warra immigireeshinaa. Kana ka'ee moonaan namni kan nama 35 olii himate jallina adda addaa tuqaa adda addaa karra badaatii fi irra jabaadhaa kaas jiru nama xiqqaate maallaqa doolaara 65,000 nyaadhan. Kana dhufanii nyaachuu qofaa biyya kudhan manguddoo wajjin itti dhaqee arrabaan irraa deebi'e sani kan immigireeshinii dhaqee kanan qoraa'u siigalee. Yoo nama nyaachuu taate akka qircaa gurguraniitti nama nyaatanii ammoo dhimmi keenya kana oolchuudhaa miti gaafa mana uummatatti hidhanii isaanii wajjin wal lolullee. Dirqiin oofanii karaa nurra nu fidaniif waan kana keessa fidan malee nuti wanni deemneef jarana dhageessu badiitti jirtan dhaabaa sirna dimookiraasii diriirsaa filmaata haqaa gaggeessaa. Hawaasummaa akka hawaasaatti nu cuftu waliin dagaagnuudha malee nuti ispoonsara gurguramu sanuudha dhoorkinaadhaa miti. Dallaalota isaan koomunitii tanaa fi korraapshina kana eeguuf ichi keessa tattaanii keessa alaa walitti onna godhaniitu walitti ijaarrataniitu maayyiirra hogguu dubbiin teenyaas baate nu ittisuudhaaf nu duulee eegale malee nuti hawwiin teenyaa fi fedhiin teenyaas siigalee miti waan kana oolchinaadhaa miti. Waan kana oolchuun kan barbaachisu taate hawaasaa oolchan ture. Garuu namni akka qiricaa cicciranii gurguramanitti gurguramina yoo dhugaa taate. Hedduun namaa kabajumaaf osoo nu bira meeqa garre meeqa wal qunnamne meeqa garre kaboo siigalee musiingalle hagaraas nyaatu wallaahi guyyaa tokko gabaasan goone rabbiin irra gaadha. Osoo filmaata dimookiraasii gaggeessaniree tokkoon isaanii asiin jiraatan akka gartee nama guddaafat dirbaniiti waliin maramanii bakka biraa kutanii. Kanaafuu yoo akkas ta'uu baatte obboleessa gatii fi ati dhuftee maama 17 18 ta'e bakka takka. Maaltu ispeeshaal si godhe? Inni yoo ispeeshaal jabaa taate
dandeettiin ta'ee dhugaa taate hanga si jabaa ismaartii taate opportunitii biraa ta magaalaa tana yoo sitti tana kaawunsil taate amatatti 200 nyaattaa warra uummata keetillee gargaartee 200 fudhatte 50 honnitee firrin caalu teessee asii mataa nama horeessuu fi sammuu nama wanna godhuuf so dimookiraasiitti amanuu dhiisi uummata keenya akka mootummaan Itoophiyaa qabdu jaalala qaban kaajaa'iba sitti ta'u dubartii teenya jarri kun itti taphachaa jira naamusas illee sigalee masiin galle hin dubbatu keessumattuu dubartii teenya jarri kun naamusa isaaniitti illee taphachaa jira.